hayye Jawaar baga rabbi nagaan si baase baga ija nagaati rabbi wal nu garsiise dhugaa rabbi dubbachuuf guyyaan nu dukkanaawee ture halkanii guyyaa wallaallee turre rabbiin galateeffana tan duraan duraa ati deebitee lubbuun jiraattee asitti deebinee wal arguu keenyaaf rabbii guddaaf galanni haa ga'u taani ammoo hifaajee keetii fi olii gadi gartee mana hidhaa san keessatti baay'ee rakkatte baay'ee rakkatte kanaaf hifaajee kan kee qabsoon Oromoo si haa galateeffatu siin jenna qabsoon inni ilmaan Oromoo ka dhangala'aa jiru kun si haa galateeffatu taani Jawaar keenya qabsoo Oromoodha adda durummaadhaan fincila diddaa gabrummaa xumura calqabdeeti xumura gabrummaatiin injifattee irraa aantee qeerroo fi qarree Oromoodha miliyoonaan itti bobbaaftee kaan wareegamee kaan qaamaa irratee atilleen injifannoo kanaan gammaddee hoogganoota keenya waliin qabattanii alaa galtanii jechuudha yeroo sanitti ati amantummaa isaan bira qabaachuudhaaf kompiitara kan kee akka isnaayiparaa ittiin falmachaa turte san hunda warra kanatti galii goote annama nagayaati nama qabsoo Oromootiif hifaajuu Oromoo fi Oromiyaan akka miidhaman hin barbaadu isinis immoo akka OPDOtitti qooda guddaa qabdanii walumaan uummata Oromooti wajjin wal qabannee jiraannaa jetteeni jechuudha isaan yeruma sanuu mormii isaanii garagalchanii siidaa Haile Sillaasee Minilik dhaabanii aanolee fi calanqoo irraanfachuu jalqabanii jechuudha waakkachuu jalqaban kanaan booddee duuba tarkaanfiin isaanii odoo ooleen bulin itti fufee jechuudha addi bilisummaa Oromoo waraana kana kan dubbii fide waraanni kunillee karaa nagaatiin galee mootummaa kana keessatti qooda isaanii barbaachisu argatee ummata Oromootiif qabsaa'aa taanaan isaanii waliin haa qabsaa'uudhaan walii galtanii koree teeknikaa humtanii waraanni suni hamma tokko irraa qabattanii galchitanii jechuudha isin kabajaaf isin jaalalaaf isin amanuuf waraanni san gale waraana sanis galchanii fixanii isinis hidhatti isin darbanii Haacaaluu Hundeessaa kan nuti akka ijaatitti ilaallu ilma xiqqaa wallistoonni baay'ee isa dura turan garuu inni kan boodarra dhufe kun qaanqee qabsoo Oromoo ta'ee mul'ate jechuudha isa kanallee dhabne sillee akka nama dhabeetitti silaallamti dhugaa rabbi amma tarabbiitiif as jirta malee ta isaaniiti nutillee abdii kutanne akka sabaattillee abdii kutanneeti yaa rabbi atumaatu nuun fedhe barabaraan Itoophiyaan tun goota keenya hayyuu keenya qaroo keenya nyaachuu kana sumaan nuun fedhe yaa rabbi ati nurraa guuti jennee waan goonu dhabne qeerroo fi qarree odoo karaa cufan kaan dhumee kaan qaamaa irratti kaan gara qabsoo hidhannootti deebi'ee wanni nuti gochuu qabnu hidhannoo jabeessuudha wabiin Jawaarilleen qawwee kana kabajnee hooggana keenya kabajnee hayyoota keenya kabachiisuuf Oromoo fi Oromiyaa kabajaadhaan alaa galchuuf waraana keenya jabeessuu qabna jennee waraana kana jaarree jechuudha sababii waraana kanaan haa badu haa tolu arra kabajaa argattanii isinilleen karaa nagaa kan jettan waa abdattaniiti malee namni duraa duubni qullaadhaan karaa nagaan jedhu jechuun impaayira san keessatti impaayirri dhiigaan jaarame dhiigaan diigama karaa nagaa hin beektu nafxanyaan abbaan kan keessa Jawaar akkasuma dhiibamee ardooma isaa keessaa bahee daangatti gale odoo guyyaa tokko hin qofin abbaan kan kee baran na nyaachitee na guddisee baran odoo guyyaa tokko gammadee hin qoflin ardooma isaa keessaa baqatee bordaratti galee odoo nafxanyaan maqaa hamaanuun arrabsitu sanin ihee tonkola nyaattee odoo abbaa kan kee arrabsitu maaliif deemtee ijoollee tana jaaniin abbaa kan keetiin gandi keenya maaliif ijoollee tana magaalaa meeqa dabarsitee achiin barsiiste jennaan akka nuti sumaa baloon dubbannu akka nuti harkaan ijoolleen qaban bakka deemnetti irraa qooddanna jala deemaa ijoollee barsiisaa jeen gandaan duuba sirna abbaa kan keetis nyaachuudha rabbiitu guyyaan isaa keenyaa fudhate malee nyaachuuf abbaa kan kee ari'aa bahe atillee yeroo akkasumatti itti deemtu yeroo si ajjeesuuf deemu sabni Oromoo karaa nagaa wanni karaa nagaa si caalaa namni barbaade hin jiru Hayilee Fidaasiitu seenarraa nu himaatu jaarraan abbaa gadaa falmachaa ture karaa nagaa ni dadhabe sirni ati namni si keessaa si caalaa Oromoo keessaa sirna kana kabajaan jaalala waliin haa jiraannu sirni dabre kun sirna gurraachawaa waan waraqaa haareetti barreessinee waliin haa jiraannu jetteen fudhachuu hin dandeenya jechuudha isaan ni baran isaan dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasu Oromoo salphisu duratti Oromoo gudeedu intala abbaa dura gudeedaa jiran ijoollee daa'ima hoggaa shanii fuudhanii billaan qalan abbaa keettu gaara jira jedhanii sirni kun sirna Oromoof tahuu miti sirna kana hiddaan buqqifnee Oromiyaa bilisoomte walaboomte irratti ilmaan kan keenya guddifnaa jenna ati
manni dhaadate abiyyi dhaadateeti Oromoo akka hoggaa kuma isin hin kaanettiin cabsaa jedhe akkami cabsa akkaataatti cabsu hunda lafa kaatee jechuudha amma ati naannoo itti Oromoo yaada Oromoo kana irraa fuuta inni kana keessa yoo waasi godhe Oromoon hoggaa kuma tokkoomi hoggaa kuma sadii cabdi jechuudha hoggaa kuma sadii cabdi Jawaar rifeensi irraa buqqa'ee jennaan Oromoon hoggaa kuma sadii cabdi kanaaf nun galaafatin Jawaar keenya nuti si jaalanna si kabajna si amanna dhugatti onnee qabda dhugatti murannoo qabda dhugatti gootummaa qabda obboleeyyan kekkee akka keetii gootonni marraa dirribsaa fangaara jiran isaan kanas qabsoo isaan deemaniin kana tasgabbiin laal yaada ummanni Oromoo siddaammatu kana tasgabbiin laal kanaaf nuti miidhamne Jawaar nuti ni salphanne nuti ni xiqqaanne impaayira san keessatti arraan tana ilmi namaa ibiddaan gubachaa jiru harka ilmaan Oromoo akkana muranii dur harkaas hin muran arra guddaa muranii akkana faannoon qabattee teessin jettu faannoo isaan hidhachiisan faannoo isaan odoo ummanni Oromoo miliyoonaan beelawaa haati ilma xamaddee ittiin qotti akka qotiyyo ilma isii xamaddee haati odoo ittiin qottu miliyoona meeqa faannoo kannanii maa faannoo hidhachiisanii jedhu faannoo sana abbootii gadaa jilbiffachiistee arrasan guyyaa tokko nama 14 dubartii ulfa abbaa manaa fi haadha manaa barsiistota barattoota jilmaadhaan ilmaan Oromoo sirna duguugaa jiru kana keessatti ati akkamiin nagaa nuuf fidda Jawaar keenya akkamiin nagaa nuuf fiduu dandeessa kanaaf wanni si dhaammadhu rabbiin si haa gargaaru rabbiin si cinaa haa dhaabbatu ka taa'ee si hamatu gufuu haa ta'u ka dhaabbatee si hamatu gubbee haa ta'u kan si hamatu ammoo diina Oromooti malee fira Oromooti miti beekadhu Oromoo si hamatu tasumaa hin jirtu beekadhu siin dhaadatti Oromoon kanaaf wanni nasin jau tasgabbai ija tasgabbii qabdu